Hello harka fuunee akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota chaayinaalii koo Abdiin Inspire yuutuubii keenya hordoftoota keenya kan taatan egaa amma yoonaatti maatii keenya kan taatanii jirtan galatoomaa barnoota iddoo akka nurraa argataa jirtan abdiin qaba. Egaa akkasuma immoo warri maatii keenya hin ta'in sabskiraayibii nuuf gochuudhaan akkasuma immoo dawwal milikitii ishee cuqaasuudhaan akkasuma egaa wantoota ani hojjedhu dafee akkasiin qaqqabu gochuu hin dandeessu jechaadha. Egaa guyyaa irraa maal isinitti agarsiisa isinitti fakkaate maqaa keessaniin sabskiraayibii akkamiin gahuu dandeessu? Loogoo chaayinaalii keessanii fi sabskiraayibii kan keessan kan ta'e akkamiin gahuu dandeessu kan jedhu jechaadha. Fakkeenyaaf sabskiraayibiin kun maal inni yoo jettan isinitti agarsiisuu hin danda'a fakkeenyaaf jechaadha. Maalirra seenee YouTube chaayinaalii korra seenee jechaadha. Egaa YouTube chaayinaalii keessa seenaa xuruutti isin ilaalchisuuf jecha egaa addee loogoo kan kooti kana cuqaasna yeroo tokko. Egaa YouTube chaayinaal kan jettu seenaa loogoo jechuu xuruutti beektu akkasuma immoo sabskiraayibii jechuus xuruutti beektu maal akka inni ta'e chaayinaalii keessaniin sabskiraayibii kireetti gaafa godhattan immoo bu'aa guddaa qaba jechaadha. So egaa amma gamanumaan viidiyoon irratti sabskiraayibii mataa koo kan dhuunfaa koo jedhee gashin isinitti agarsiisa jechaadha. Amma baay'ee salphaadha. Hundumasaa isteeppiitiin isinitti agarsiisa. Yoo seeraan nu hordoftanii beekuu dandeessu jechaadha. Kanaaf homaa tokko waan si yaaddessu hin jiru salphaadha jechaadha. Kanaaf xuruutti nu hordofuu qabdu jechaadha. Amma jalqaba isinitti agarsiisa sabskiraayibii kana maalidha wanti isaa kan jedhu. So egaa amma ni addanatti argaa jirtu paawuz godheen isin ilaalchisa. Mee arguu dandeessu addanatti jechaadha. Abdiin Inspire jedhee gashee jira jechaadha. So xiqqoo ammas achi butee kan isinitti agarsiisa. So ilaaluu dandeessu jechaadha. Sekoondiitti sabskiraayibiin dhufee seena jechaadha. Yaadachiistuun sabskiraayibii kan ta'e jechaadha. So akkamiin kan hojjechuu dandeenya? Kan hojjennee akkamiin viidiyoo irratti gahuu dandeenya? Kan jedhu isteeppiitiin isinitti agarsiisa jechaadha. Galatooma na hordofaa xuruutti. Egaa gamanumaan yeroo tokko yuutuubii keessaatii bakka kana cuqaasne keessaa baana jechaadha. Kana booda eessa dhufna? Pixii kan jettu kana, Pixilaab kan jettu kana keessatti yeroo hunda kan hojjetamu jechaadha. Loogoon akkasuma loogoo appii mataa isaatiin hojjechuu dandeessu. Ammaaf garuu sabskiraayibiin isinitti agarsiisa waan ta'eef amma gaa maal gootu kana jechaadha. Niw tekst kan jedhu kana saayizii isaa bakka kana cuqaasuutiin ni guddistu jechaadha. Argaa jirtu saayizii isaa dabalaan jira. Bakka kana cuqaasuutiin saayizii isaa kana ni guddistu jechaadha. So salphaadha jechaadha. Saayizii isaa ammallee ni guddistu jechaadha. So bakka saayizii gidduutti gara kanatti buttaniiti kana booda gaama maal gootu tekstii kana edit kan jettutti dhuftu jechaadha. Bakka kana dhuftu kana booda bakka kana erga seentanii booda edit kan jettu kana cuqaastu yeroo tokko. Kana booda edit erga cuqaastanii booda tekstii kana haaluma inni jiruun okay jettanii fudhattu jechaadha. Okay jettanii erga fudhattanii booda xiqqoo asirra barbaaddanii as keessa akkas dabarsitanii barbaaddanii gara mirgaa kanatti baakgiraawundi kan jettu baastu jechaadha. Baakgiraawundi kan jettu kana erga argattanii booda yeroo tokko bantu jechaadha. Kun cufaa ture akkasitti ture ni bantu yeroo tokko cuqaastanii kana erga bantanii booda keelerii isaa waayitii gootu jechaadha. Waayitii gootu haala kanaan ta'a jechaadha. Achi xiqqoo ziqqi gadi gootanii addana dhuftu jechaadha. Sadaffaarra kan jiru kana top padding kan jedhu kana ni cuqaastu jecha saayizii isaa akka barbaaddan gootu. Gadi qixanii ammallee kana jechaadha. Buttoon kan jedhu kana ni akka barbaaddan saayizii naannessuu dandeessu. Achiiti saayizii erga marattanii booda kana booda gara barbaadanitti naannessuu dandeessu. Kana booda addana kan jiru kana akka barbaaddaniin fudhachuu dandeessu jechaadha. Xumurarra kan jiru raadiyes kan jedhu kana akka barbaadanitti fudhachuu dandeessu. Egaa kana raayitiin jedha. Yeroo tokko raayitii erga cuqaastanii booda addana dhuftu jechaadha. Kana booda baay'ee salphaadha. Amma seeraan yoo ilaaltanii wanti hin taane hin jiru jechaadha. As keessa jirtu as tuttu jechaadha. Yeroo tokko bakka kana cuqaastanii transfert kan jettu kana ትራንስፖርት ጎና ከነ ቦዳ ፎቶ ከነ ፍዳነ ይቻላል
seef kan jettu bakka kanaan seenna seefii tuqaasna yeroo tokko seefii godhanna jechaadha. Tootaalii seef gooneeti keessaa baana jechaadha. Amma gaa appii biraatiin hojjenna jechaadha. Tootaalii amma appii biraa keessa seenna. Appiin kun maal jedhama? Kan maasteriidha. Kan maasterii kan hin qabne hin jiru. So kan maasterii kana keessa seenna jechaadha. Fudhannee jirra wanta sana waan ta'eef amma gaa loogoo keenya irratti hojjechuudhaaf sabskraayibii mataa keenya irratti gashuufidha waan ta'eef egaa asitti bakka kam dhuftu bakka pilaas milikiitii kana keessa seentu jechaadha. Pilaas milikiitii kana yeroo tokko cuqaastanii pilaas milikiitii kana cuqaastanii kan yuutuubiitiin hojjechuu qabdu 16 kan jettu kana 16 kan jettu kana yeroo tokko cuqaastu jechaadha. So baay'ee namatti tola. Kan maasterii keessa seennee jira jechaadha. Amma gaa sabskraayibii mataa keenya hojjechuufidha jechaadha. Pilaas milikiitii kana cuqaasna yeroo tokko argaa jirtu. Pilaas milikiitii kana yeroo cuqaasnutti keessa seenna. Kana booda bakka kana dhufna jechaadha. 16.9 kan jedhu cuqaasna. Kana booda 16.9 jechuun yuutuubiidha. Yuutuubii mataasaa qaba jechaadha. Kan yuutuubii seennee jira jechaadha. Amma kana booda suura sila hojjenne eessa dhufna? Miidiyaa kan jedhu kana keessaati dhufneeti miidiyaa kan jettu kana keessa seenneeti suura sila hojjenne baasna seensisna jechaadha. Kana booda suurri sun as jira kan yaadutti suura kana gaa yeroo tokko addana cuqaasneeti bakka kana cuqaasne gara natti as fudna jechaadha. Yeroo tokko suura kana cuqaasna saayizii isaa akka barbaanne gochuu dandeenya jechaadha. Saayizii kana akka barbaanne gochuu dandeenya jechaadha. Saayizii kilippii kana fakkeenyaa fi kana haala barbaanneen kana guddisuudhaaf addana dhufna jechaadha. Yeroo tokko ergas dhufneeti ishee kana pirees goona jechaadha. Vinteej kan jettu kana pirees goona. Pirees erga goonee booda akka barbaannee sochoosuu dandeenya jechaadha. Saayizii kana akka barbaannee sochoosuu dandeenya jechaadha. Kanaaf saayizii barbaadan gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisaaranii. Kana booda maal tafa yeroo tokko cuqaasnee gara duubaatti deebina. Gara duubaatti erga deebinee booda kilippii kana ammallee ni cuqaasna. Dirqama cuqaasuu qabna, ediitii gochuu qabna. Egaa salphaadha, baay'ee salphaadha. Seeraan takataataltaniinaan baay'ee tokko salphaadha jechaadha. Sabskraayibii mataa keenyaa hojjechuun baay'ee salphaadha jechaadha. Kana booda yeroo kana ammallee maal finnaa bakka kana ni cuqaasna jechaadha. Yeroo tokko kan erga cuqaasnee booda liinkii sabskraayibii ni cuqaasna. Irra deebinee kan yuutuubii fakkeenyaaf kana dhaqanna jechaadha. Yeroo hunda kana fayyadamanii kana dhaqanna jechaadha. Mee kana adeemsisnu yeroo tokko kana booda kana saayizii barbaannee erga guddisnee erga amma barbaanne guddisnee xinneessinee booda saayizii nutti toleen mee fakkeenyaaf saayizii makanaan koornerii kana qabdanitti saayizii isaa guddisuu xinneessuu dandeessu jechaadha. Argaa jirtu. Kana booda saayizii yeroo tokko saayizii makanaan adeemu. Egaa saayizii barbaanne erga goonee booda kana saayizii barbaanneen erga guddisnee xinneessinee booda argaa jirtu. Maal gochuu dandeenya? Garanatti garasitti butuu dandeenya. Kana booda maaltu ta'a? Aranguwaadee kana biraatii balleessuuf sabskraayibii qofa fayyadamuudhaaf jecha addanaatii in-animation kan jettu kana fayyadamna jechaadha. Argaa jirtu in-animation kan jettu in-animationii dura in-animationii kana keessa slow down kan jettu kana cuqaasna. Slow downii tokko yeroo tokko cuqaasna. Tole sekoondii makanaanaa ta'u itti fufnee maal goona? Kiroomaakii kan jedhu jira. Kiroomaakii kana yeroo tokko cuqaasna. Kiroomaakii kana maal goona? Yeroo tokko banna jechaadha. Baay'ee namatti tola. So maal godhe kiroomaakii nama yoo jettani sabskraayibii qofa argaa jirtu. Sabskraayibii qofa nuuf gashee jechaadha. Saayizii barbaanneeni. So saayizii barbaanneen fudhannee jirra. Kiroomaakeenis saayizii kanaan ni ga'a. Tole dudduuba deebina amma immoo maqaa barbaanne maqaa chaayinaalii keenya hin barreessina.
fakkeenyaaf maqaa chaanaalii keenya anan korratti fakkeenya isinii fudhadha. Kan barbaadaniin barreessuu dandeessu. Abdiin Inspire. Egaa kana filachuu dandeessu. Kana akka isinitti toleen duuba deebitanii baay'ee salphaadha. Ilaaluu dandeessu turuutti sirreessuu dandeessu jechuudha. Warroota cuqaasaa jiru kana baakgiraawundii gaafa bantaniif haala kanaan mul'ate jechaadha. Haala kanaan amma barbaadan guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu. Maqaa chaanaalii keessan jechaadha. Maqaa chaanaalii keessanii bakka kana kaa'uu dandeessu. Achitti yeroo tokko raayit kan jettu kana cuqaastanii duuba deebitu. Kana booda maaltu jira? Duubaan deebitanii amma immoo gara maaliidha? Loogoo keenya fidneet gashina jechaadha. Kana booda laayir kan jettu seentu ammallee laayir keessaati miidiyaa kan jettu kana cuqaastu. Miidiyaa erga cuqaasnee booda loogoo keessan fiddu jechaadha. Loogoo keenya loogoo kan yuutuubii keenya erga fidanneeti booda loogoo yuutuubii kun naqadha. Fakkeenyaaf anan korratti isin ilaalchisuu barbaada. Loogoo keessan bakka kana saayizii barbaadanii saayizii makanaan haa ta'ume. Kana booda jecha barbaadan irratti dabaluu dandeessu. Jecha barbaadan dabaltanii gashuu dandeessu. Kana booda mee yeroo tokko hojii keenya ilaallu argita. Ilaallu yeroo tokko pirees goone baay'ee namatti tola. Loogoo mataa keenya hojjechuu dandeenya jechaadha. Argaa jirtu. Loogoo mataa keessan seevii gootaniis kaa'uu ni dandeessu jechaadha. Seevii gootanii kaa'uu ni dandeessu jechaadha. Yeroo tokko kana argaa jirtu. Loogoo haala akka barbaadaniin haala kanaan hojjechuu dandeessu jechaadha. Amma fakkeenyumaaf isinitti agarsiise waan ta'eef bareeches baay'ees ammasumatti itti aggaananiin hojjenneen haala isinitti toleen hojjechuu dandeessu. Guddistaniis saayizii barbaadaniin yuutuubiin erga yuutuubii hojjettu taataniiti kana seeraan hojjechuu qabdu. Fakkeenyumaaf isinii kaa'ee jechaadha. Haala barbaadaniin hojjechuu dandeessu jechaadha. Kana akka barbaadan hojjechuustaniiti gara barbaadanitti buttanii hojjechuu dandeessu. Fooyyessitaniis jechaadha. Waan hunda sirreessanii hojjechuu dandeessu. Kana fakkaataarraaf kan isinitti agarsiise fakkeenyotaan isinitti agarsiise. Kanammoo dhaqattanii gara maaliin kana keessaa baasuu dandeenya. Maasterii keessaa kan jedhu sheer kan jedhu kanatu jira. Yeroo tokko sheerii cuqaasna. Sheera erga cuqaasnee ekspoortii jenna jechaadha. Ekspoortii kana gaafa cuqaasnu faayilatti nuuf baasa jechaadha. Faayila keessa nuuf adeemsise.